Tagala. Isaak mana tokkor. Yaa bannaati faranjiin man fakkaadha bara. Kanaaf akka kanatti na laaltidha faranjii. Jaran fakkaadha jechuudha bara. Ashamaa akkam jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan namoonni YouTube kan koo subscribe naaf gootan akkasumas namoonni YouTube channel koo irratti na daawwataa jirtan hundi keessan mee har'a oolmaa kan koo fi akkasumas Ameerikaan maal akka fakkaatu eessaa akka oolle hiriyoottan kooti wajjiniin kan isin daawwachiisnu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya Ameerikaan maal fakkaatti akkasumas immoo eessa deemaa jirra bakka deemaa jirru hiriyoottan kan koo namni sadan kun jechuudha gammee firii Oromiyaa ni beektu warri TikTokii baay'ee beektu jechuudha giiftara ajaa'ibaati baqattoota ijoollee Oromoo hedduu geemii taphatanuu namoota support gochuudhaan beekamu shifeerri kan keenya isa jechuudha kunooti firii Oromiyaa jedhama. Akkasumas immoo Raziina namoonni TikTok irratti beektu inni gama sanaan jiru immoo Kingo jedhama TikTok irratti hundi keessanis giiftara hin beektu jechuudha gurraachoo jedhaan kan beekamudha. Hundi isaanii isaan kun Raziina deebii jechuu barbaadeetanii Raziina egaa iccitii isaa yeroo biraasinitti himna akkatti wal barreesse jechuudha. Hiriyoottan koo yeroo dheeraa social media gama TikTokiitiin ittiin wal beeknudha jechuudha. Egaa yeroon biyya baqaa biyya Masir keessa jirus gama TikTokiitiin isaa ta'u akka dhuunfaatti illee baay'ee support na godhaa turani. Biyya kana keessa ergan gaafa dhufuuti har'a torbeef guyyaa muraasa ta'eetiin jira. Takka na biraan hafnee magaalaa adda addaa keessanii na daawwachiisu bakkawwan bashannanaa mana nyaataa konkolaataadhaan magaalaa kana keessa deddeemaniiti kan isaan na agarsiisanu. Egaa oolmaan keenya har'aa asirraa jalqaba jechuudha. Nama afur taanee jalqabne kun mana Minnesota keessatti argamu manni Ameerikaa keessaa kana fakkaata jechuudha. Baay'ee oolmaa bareedaa ture. Eessa akka deemaa jirru immoo dhumatti sinatti agarsiisna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Egaa manni Ameerikaa keessaa akka manneen fakkeenyaa Ijipti keessatti gamoowwan adda addaa keessa gamtaadhaan jiraatama. Akka sana osoo hin taane baay'ee biyya tasgabbooftuudhaaf biyya baay'ee bareedduudha. Shufeerri kan keenya akka haala gaariidhaan nu konkolaachisaa jira. Nutis imala kan keenya itti fufneeti jirra. Imalli kan keenya eessa nu geessa? Mee eessa tilmaamaa hundi keessanuyyuu akka tilmaamtanu gara imala kan keenya bakka dhufaa jirru geenyeeti jirra. Bakki nuti dhufaa jirru kun bakka dhukaasa meeshaa itti baramu jechuudha. Bakka kana namoonni tokko tokko ni beeku. Egaa bakki kun bakka meeshaa kireeffattee dhukaasaa itti barattudha jechuudha. Bakka kanatti laayisansi fudhachuu dandeessa. Meeshaa irra deddeebitee bartee eeyyama meeshaa qabachuu asirraati kan fudhattu. Asittis ammoos immoo meeshaa bitattee deemuu ni dandeessa jechuudha. Kun bakka taargeet goonee itti shaakallu jechuudha. Jalqaba osoo sanatti hin galiin duratti dhufnee kompiitara kanatti foormii adda addaa guunnee meeshaalee barbaadnuu fi akkasumas immoo miseensa jaraa ta'uu nurra jira. Kana tuttuqne jechuudha. Waan hunda isaa ofiif godhatte biyya kana keessatti namoonni akka pootifureeshin baay'ee namni gargaaru bira hin jirre baay'ee rakkata. Manichi stook anda baareel jedhama. Kana fakkaata baay'ee namatti tola. Oolmaa ajaa'ibaa ooluudhaaf hin jira. Gaafa kana fixnee jennee asirratti immoo nan siiqsaa jira. Kingoon bilbila dubbataati jira. Firiin duuba kan koo jira. Namoonni hedduun bakka kanatti dhufaniiti kan isaan bashannananii riilaaks godhanii galanu. Nutis bashannanaaf baanee riilaaks taanee deemuudhaaf qophaa'utti jirra. Meeshaalee kan keenya meeshaa barbaadnuu fi hangam akka fayyadamnu order godhannee daqiiqaa muraasa eeggataa jirra. TikTokiis waraabbannee meeshaaleen duubatti jiran kun hundi isaaniitu namni PUBG taphatu hin beeka. Namoonni bosona keessa jirtan immoo namoonni akkasumas immoo militarii taatanii meeshaa kana maqaasaa hunda ni beektu. Wanti beekaan beeknu asitti baay'ee nama jeeqa yoo gurra kan kee eerfooniidhaan cuqqaallatte malee sagaleen baay'ee nama jeequu danda'a. Kun namoota training godhaa jiran jechuudha. Sagaleen baay'ee nama jeeqa. Waan gurratti eerfoonii nama barbaachisa. Namoota dhukaasaa jiran hundi namoota hedduu
asirratti nan qopheeffataati jira xiyyitii itti naqataatiin jira kan jalqabu eekee jedhama PUBG irratti ni beeku eekee jedhama order godhu. Egaa itti galfataatiin jira an baay'ee hin beeku xiqqoodhuma laale biyyatti naarkaa badeeti jira nuti qalamaan harki keenya qalama bare malee meeshaa baay'ee hin barre egaa biyya tokko bilisoomsuu keessatti qalamni meeshaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti mootummaan humnaan malee dimokiraasiidhaan keessatti akka Afrikaatti hin jiru. Egaa meeshaalee asitti barattee laayisansii fudhachuu dandeessa dubbii keenya irratti eekeedha. Faranjiin kun na barsiisaa jira akkanitti laamaa kan jedhamu sana jechuudha akkanitti dhukaasu akkasitti dhukaasaa ture. Omaan jedhu nama jalqabaan fakkaadhu xiqqoosii humna barbaada lakkoofsa ol dhukaastuuni bakka sanan kaa jettani samiitti kan inni ol dhuka'u baay'ee faranjichiyyuu akka tokko dhukaasa kan koo kana sodaataa irratti fakkaata xiqqoosiin ulfaata dubbii keenya irratti namoonni beektan ni beektu. Asitti ammas kan biraa jalqabuudhaafani inni kun immoo M4 jedhama. M4 akka AKT miti baay'ee ulfaatu akkasitti enjoy godhaa oollee baay'ee namatti tola dubbii keenya irratti baay'ee namatti tola. Ammoos 4K dha manni kuni dhukaasaatiin jira akka AK'n xiqqoosii namatti hin ulfaatu homaan jedhu kuni kophaadhuma kan koo bakkan illaa madhee jiru sanatti dhukaasaan jira baay'ee namatti tola dubbii keenya irratti namoota hedduu dhufanii asitti tireeningii kan godhanu. Xumurreeti jira maahiriyaa kan koo raziinaatu iyyuu dabaree fudhateeti jira innis qajeelfataati jira xiyyitii itti naqataa jira kaartaatti jechuudha. Achiin naqattaa gaafa kaartaatti naqattee jettee dhufteetu iyyuu 4K dha kan inni itti naqataati jiru. Akkasumatti fakkaata maqaa isaa kana PUBG geemii tokko jiraacharraan bare inni irra deddeebi'ee dhufeera waan ta'eef baay'ee san rakkisu inni akkuma jalqabeen dhukaasa isaa jalqabee akka inni itti qabatu iyyuu nama bosona keessa lolaa ture fakkaata jechuudha. Ameerikaan kana fakkaatti wanti hedduun jira baay'ee namatti tolti jireenya hanga keessa bartutti. Ilaa wanni kuni shugguxiidha. Shugguxii achi keessa jira jechuudha gatii isaanii fa'i. Shugguxii xiqqoo fa'itu jira. Shugguxiiwwan adda addaa bifa barbaadan. Kana xumurree amma gara mana nyaataatti deemuudhaaf jirra jechuudha. Beelaaneeti jirra. Misaa ta'ee irbaata ta'ee walii namaan galu sa'aatiin xiqqoo si deemee jira waan ta'eef ammas diraayiv kan nu godhaa jira shufeerri kan keenya Firee Oromiyaa gammee akka gaariitti konkolaachisa isatu iyyuu asitti sirbaa kee ol nagaasaa kan haaraa ba'e sanaan shubbisaa deemaa jirra baay'ee namatti akka maraatu nu godhaati jira. Konkolaachisaan kan keenya sirba haaraa nu banee jennaan kan kee ol jechuudha. Gamanaa gamasii maal jedha waan akkasii jira natti fakkaata. Yaa akkasitti bakki kun eerpoortiidha. Iddeen gaafa jalqabatti dhufuudha. Xiyyaarri akka biyya keenyaatti miti bakkeedhuma tatta'a jechuudha. Biyya kana keessatti kan nama yoo barbaaddes galtee daawwachuu dandeessa akkuma konkolaataati. Konkolaataa biyya keenya keessaati xiyyaarri. Dhufne mana nyaataa dhufne manni nyaataa nuti dhufne kuni biiffee jedhama. Al tokko kaffaltee ol seentaa hanga barbaadde fudhattee nyaanni gosa adda addaa gosa barbaadde jira. Nyaata walitti qabataa jira. Raziinaan nyaata fudhataati jira. Hanga barbaadde hanga garaan kan kee dho'u walitti sa'a dheeraa faateessee ammoos nyaattee immoo deebitee fudhattee ammoos nyaattee immoo deebitee fudhachuu dandeessa.
al tokko kaffaltee seentaa san booda hangam yoo nyaatte sana caalaa hanga kaffalte caalaa nyaachuu dandeessa sanaa gadis nyaachuu dandeessa. Namoonni hedduun nyaata akka kanaa fayyadamu biyya kana keessatti yeroo lammaffaa dhaafanitti fayyadame baay'ee namatti tola. Waan barbaadde ofiif of kaatiif tajaajilta. Firaafireen jira wanni hundu wanti dhibame tokko illee hin jiru. Kuduraaf muduraa jechuudha wanti dhibame tokko hin jiru. Nyaata foon handaanqoo foon maalii waan barbaadan wanti dhabame tokko ittiin hin jiru. Akkasitti nyaata kan keenya walitti qabannee dhugaatii kan keenya laslaasaa waan barbaadde dhugaatii lallaafaa waan barbaadde fudhattee namni alkoolii barbaadus yoo jiraate alkooliinis jira. Nyaata kan keenya fudhataatiin jira. Amma kuduraaf muduraa keessaati kan nuti fudhataa jirru. Akkasitti oolmaan kan keenya kana fakkaata. Amma nyaata keenya fudhannee bakka nyaataa deemuudhaaf jirra. Kaameraamaaniin kan koo asirratti dabareedhaan wal waraabaa jirra. Raziinaadha kaameraamaaniin. Anis isa waraaba innis na waraaba. Amma nyaachuutti jirra jechuudha. Oolmaan kan keenya bakka dhukaasaatii kaasnee dhufnee mana nyaataa geenye mana nyaataa. Yeroo lammaffaa ta'e yeroo sadaffaa ta'e hin beeku irra deddeebinee nyaataa oollee hanga garaan keenya dho'utti hanga garaan keenya dhiisee adaraa dadhabeen jira. Firii Oromiyaa suuraa viidiyoo keessa na wajjiniin baay'ee namatti tola dubbii keenya irratti fanii akka gaariitti enjoy godhaa oollee mana nyaataatii baanee halkan gara manaa galaa jirra jechuudha. Isaan mana kan kootti na buusanii ofii isaaniitiifis gara manaa seenuudhaa fi oolmaan kan keenya kana fakkaata. Yeroo biraas bakka deemnu hunda isin daawwachiisna. Asitti sirba leencoo konkonee xiyya konkonee kan jedhudha. Kanan duukaa jedhaa jiru jechuudha. Yeroo biraas immoo bakka bashannansiisaa bakka adda addaa bakka deemutti kan isin daawwachiisu ta'a. YouTube ko subscribe godhaa galatooma.